atiin aamin jettee obboleeyyan keetiif du'aa tanallee raabsite raabsaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa khayrii hundaan gartee mana keetitti ulaasitti haa dhodhoytu. Rabbiin hamtuu mana kee jiru rabbi sirraa haa baasu. Ija namaa budaa sihiriitii fi haasidaallee rabbiin sirraa haa qabu. Mee ogguu takka dhaabbadhu du'aayin sii godhaati. Yoo dandeesse iji himimmaaniitiin aamin na jalaa deedu'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni danda'a. Waa dhaba gartee rabbi wajji wal si dhabsiisa rabbi sirraa haa qabu. Waa dhaba dukkana sitti buusa. Waa dhaba kulii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sii godhe si irraanfachiisa. Waa dhaba gartee kufritti si geessu. Akkuma nabiin gartee waa dhaba kana faqrii fi kufrii wal cinaa kaayetti irraa maganfatetti aboo waa dhaba rabbi si wallaalchistu rabbi sirraa haa qabu. Waa dhaba guyyaa keessaa si jalliftu rabbi sirraa haa qabu. Waa dhaba gartee islaamummaa ta'e akka hin guuttanne arkaana islaamaa 5 hajjii fi umraa akka hin goone si taasifte tana rabbiin sirraa haa kaasu. Siifi waa dhaba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa galgala isin haa fageessu. Akka beena al-mashriqi wal maghrib bahaa fi seensa aduudhaa gartee rabbiin adda fageesse kanatti ni danda'a waa dhabaan rabbiin gargar si haa fageessu. Aamin na jalaa jettee obboleessa kee waan lammaffaa jabaan si kadhadhu rabbiin haasida gartee jiruu ta'e keessaa rabbi haa baasu. Rirma akka midhaan gartee rirmi nyaatutti nama jireenya kee keessaa si nyaatu nama gartee sirratti sharaxatu innal aqibata lil muttaqiin booddeen tanumaa gartee warra shira hin qabne warra rabbi sodaatuuti sun beekama. Garummoo jireenya keessatti qalbii nama cabsaa rabbiin haasida sirraa haa qabu. Gufuugufaata jiruu tana gubbatti si mudata hunda khayrii rabbi si haa godhu. Ati balaa si fakkaattus akka khayrii si qabdu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si haa agarsiisu. Aamin na jalaa jette rakkoon tee hundinuu aaminee tee tana booda rabbiin gartee sirraa haa furu duba. Atiin aamin jettee obboleeyyan keetiif du'aa tanallee raabsite raabsaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa khayrii hundaan gartee mana keetitti ulaasitti haa dhodhoytu. Rabbiin hamtuu mana kee jiru rabbi sirraa haa baasu. Ija namaa budaa sihiriitii fi haasidaallee rabbiin sirraa haa qabu. Maqanyaa gartee rabbiin jireenya keessatti dukkana gartee itti murteesse dukkana isaa san namaa raabsuuf jireenya namaa laaquu barbaadu rabbiin ni danda'a jaamsee dukkana isaa keessatti rabbi haa hambisu. Rabbiin galata gartee nama si miilee osoo addunyaarra jirtu rabbiin haluu irraa si haa ba'u. Nan ajaa'ibin abaarsetti hin jiru. Meeqa namni gartee jireenya namaa dukkaneesse hiree namaa itti taphate meeqa namni jechaan qalbii namaa cabsee jecha sanirraa namni fayyuu dadhabe. Ni danda'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bardan wa salaaman qalbii teete tana rabbi nageetti si haa buusu. Cufa yaadaa muraada keetti rabbi si haa guutu. Asi jabaatte hunda rabbi si haa laaffisu. Haajaa amma ati kadhattu gartee ammatti harkarra si haa kennu. Taati ganaa hin yaadin illee rabbi ittiin si haa gammachiisu. Gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kadhaa teenya akka xiqqeenya keenyaan kadhannu tana akka guddina isaatiin rabbiin gartee nuuf haa hawwaatu. Aamin na jalaa jettee rabbiin aaminii tee tanaan milkii biyya lameenii si haa katabu. Ni danda'a qalbii tee keessa waan gartee olii gad roora'u waan olii gad deemaa waan gartee sagalee isaa ati qofti dhageessu san rabbiin ni danda'a. Yoo hamtuu taate rabbi sirraa haa malaasu. Yoo gammachuu taate hafuura rabbi si haa baafachiisu si haa gammachiisu siifi gammachuu teessan rabbi wal si haa baasu. Aaminii tee tana booda rabbiin ni danda'a gabaachuma laafaa kanarraa qeebalee rabbiin si haa milkeessu. Du'aa teetiin naa qeebalame akkuma naan jettu san ammallee du'aa tana booda milkaa'itiin jira gartee warra walitti deebi'u haa taasisu. An harkaa hin qabu. Rabbiitu arjaadha. Arjummaa isaatiin ija rahmataatiin si haa laalu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.